السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتك كينيا بغجرات تنسلين جتشا مي فيديو كان لقفني والاتحاد يبنو kanaaf wanni har'a qabanne dhufne waa'ee abbaa tamaamii fi waa'ee nama amantii islaamaatti qoosu walumaa galatti namni amantii islaamaatti qoosu waan amantaa shari'aa of keessaa qabutti namni qoose kaafare namichi suni tokko kalammaffaa immoo dhalaa ziyaaruun dhalaa harka fuuchuun akka amantaa islaamaatti waan haram ergamaan rabbi sallallahu alayhi wasallam maal jedhan لأن يطعن في رأسكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له جدا تكون كيسا سبيل ويتي متاسا كيسا قد ورانوتو إساب چالا دا دبرتيا لغا هركفو چورا جدا جچودا أرى نمني كوفيا مرتو نمني إمامتا مرتو نمني كوفيا متاتي قد كايتو دلا يروز يارو مال ستفكاتا namni kuufiyyaa namni darasaatti of yaamu namni sheekatti of moggaasu namni quraana rabbii qara'ee beeku yeroo akkas ta'u jaahilli immoo mee akkamme maaltitti haa fakkaatu ka jaahilaa immoo mee akkamaa taatu kanaaf abbaan tamaam nama isa gorsu dhabe yeroo garii xilaaqaanii qishinaa godha namni waan shari'aan nabii waan shari'aan nabii dubbatu namni qishinaa godhe waan shari'aa of keessaa qabu nawaaqida islaamaa balleessee jira jechuudha nawaaqida islaamaa keessaa tokko shari'aa nabiyyiitiin qoosuudha mee gizee inni quraana qara'u laale sagalee isaa diraamaa jechuun silumaa'u sagalee jijjiiruudha qishinaa gochuudha qaldii gochuudha gizee quraana qara'u sagalee isaa jijjiiree quraana qara'a sagalee isaa jaarsa fakkeessee quraana qara'a namni silaa gizee quraana qara'u maal gochuu qaba sagalee isaa bareechee tolchuu qaba maaliif ergamaan rabbi sallallahu alayhi wasallam maal jedhan laysa minna man lam yataghanna bilqur'aani namni qur'aana sagalee hin tolfanne keenyaa miti jedhan kanaaf namni qur'aana qara'u sagalee isaa awwalan tolfachuu qaba inni immoo gizee qur'aana qara'u laayikiidhaa fi fooloo barbaadu jecha sagalee isaa jijjiiree quraana qara'aa jira jechuudha kanaaf gizee quraana qaraanu sagalee keenya tolfachuu qabna dhaamsi anarra dhaamaa jiru abbaa tamaamii fi fakkii abbaa tamaam nama quraana rabbiitiin qoosu nama hadiisaan qoosu nama shari'aa nabiyyiitiin qoosu sallallahu alayhi wasallam nama quraanaan qoosu jechuudha ammaasis dhalaa harka fuuchuun ergamaan rabbi sallallahu alayhi wasallam takka harka dubartii tokkollee harkaan hin tuqanne takkaa dubartii harkaa hin fuune dhiirallee harka qabanii baallama aaddii galchaa turan harka qabanii jechuudha dhiira faallaa kanaa immoo gaafa dubartoota waadaa galchan harka hin tunne harka hin qabne akkasumatti afaaniin baallama galchaa turan jechuudha osoonii fi dhalaa harka dhalaa qabachuun kan jawaaza jaa'iza ta'u ta'e kan baqqa'u ta'e ergamaa rabbiitu harkaan tuqa jechuudha kanaaf hadiisa keessattuu dabalataan dubbatanii tokkoon keessan bismaara aataatu sibiilumaan mataa keessa if waraanuutu isaaf caalaa dubartii halaal hin taane harkaan tuqachuurraa jedhan kanaaf hidhannoon keenya ergamaa rabbiitti haa jiraattu kanaaf kun abbaan tamaam manguddoollee miti diraamaadhaaf jecha maqaa jijjiirate maqaan isaa eenyu riyaadi maqaan isaa riyaad tamaam jedhama kanaaf har'a abbaa tamaam laaloo maqaa abbaatti baafatee kuniyaan isaatu maqaa abbaa isaati abbaa tamaam laaloo jedhe jechuudha kanaaf maqaan isaadha riyaad tamaam jedhama jechuudha kanaaf warri abbaa tamaamitti dhiyaattan gorsaa warri isa beektanillee warri itti dhiyaatanii jirtan gorsuudha qabdanii
asirraan dhaamsi kan koo gama abbaa tamaam akka geessuun inshaallah abdiin qaba. Isa kanaaf egaa daawwattoota keenya viidiyoo kana sheer nu godhaati ittiin nu ga'a isiniin jenna. Gizee ilaallu mataarraa koofiyyaa qaba akka nama islaamaa tokkotti, ammaas isa maamata kunoo gateetti irraa qaba. Kanaaf faallaa islaamaa deemaa jira. Namni dhoowwuu dandeessan dhorkuu dandeessan dhorkaa isiniin jenna. Yoo quraanni rabbii nama hin dhorkin, yoo hadiisni ergama nama hin dhorkin, wanni tokkollee dhorkuu hin dandeessu. Kanaaf rabbi sodaadhu jennaan jechuudha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.